namni sadee wal qabe kun wanni irra wal qaban waan irra wal qaban gaafii badha waan biraa irra wal hin qabne rakkoon tanaana mudattee tasi mudattee ramtu irra wal qabe jedhe sadeenu xiyyaarramtu rakkoon hai kanayyuu isatti rakkuma ka addaa taatee isa deegamte xiyyaatee ramtu rakkoon xiyyaatee ramtu irra wal qabe maarra wal qabdanii waan irra wal qaban tokkoffaan ati jee ani karaa dheertuu jaartii soddaatii wajji deemeetiin haadha tiyyaa soddaatii wajji karaa deemee qimimmuun qabdee jedhu namni jala taa'ee deessisu hin jiru bani aadamu bakka san hin jiru yoo walitti dhiisee saarajjaa walitti duuti jala taa'eetiin jaartii soddaa deessise dhalchiise rakkoon san raamtu addunyaa sana ni jirti jeen ati rakkoon tee sanaa jeen ati isuma dhoka lammaffaa yaaboo jeen an karaa dheeraa deemeetiin eebuun akka malee na qabdee eeraa imalmaanaa dheeraa tokko arkee bu'ee bishaaniin dhuga ji'ee eeraa san keessatti anaa eeraa san keessa jiru arbi tokko akka jedhee boote bishaan asirraa dhuga ji'ee hanjirib jeen irra dejjige jeen arbi kun qarqabame jeen eeraa jidduu walakkaa kanatti kedii simbilinne oli simbahu jeen hanka inni du'ee ciccitee foonsaa achirraa gad dhumutti ani eera san keessaan ture rakkoo jiramtuu jirti jeen yaa waa sirtana himattee jeen mee namni sadaffaa maal qabda jeen akki jee inni sadaffaadha yaa hayyuu keenya jee an rakkoon jiru nama hundarraan ture jeen himadho haa jeen yoon hin himadde obboleessuma tokko naadhaatti jeen haadhisinii biyyaa fi abbaan kiyya obboleessin haadhaa isa kun gowwaadha jeen ambisi obboleessa kan duraa dhorkettee na himatti gowwaadha ani immoo yoo takka ambaatu jecha malee nama suqeeti namni raajjeessu jeetiin isa namarraa eega yoo takka immoo isaan namarraa eega yoo takka lubbuu jeeraawun eega jemas deebi'ee naajjeessa jee gowwaadha rakkoon nuudatte rakkoo tanaa jaanii sadeenuu himatanii hayyii caqqannatan isin eenyuun murteessin amma eenyuutu rakkoo raamtu lamati kana malee injitti dhufee suni kana boolla bu'ee sun xurraama ka boolla keessatti arbi gubbaarraanti bu'e ka gowwaa kana xurraama ka gowwaati xurraama ka boodarraa kana gowwaan illee ni hiita kaa ka goota dhabde gowwaan ni hiita kaa hiite akka isaa bar maashaallah tabarakallah ayyee deebisee eeggannaa koo egaa hayyee ani makka kajatti gowwaa hiite akka isaa hanja kan jaarti sodaarra dadsu lubbura teessa sun rakkoon qabdi firraa foore suniiti rakkoo miti sun faramtee waan rabbi harka jiru ammoo tal bineensi gubbaatti gabbu isa jalaan bishaanii antaan hanjaabee babatee ilaala hayyee hedduu galatoomaa ulfaadha akkana jeen hayyichaa naa miti nama hayyuu durii jeen ekki jeen ati hajaartii soddaa harka jala kaa'ee dhalchiise obboleessinii tiitee fi obboleessa keetii ati obboleessumaan siidhaa ta'u rakkoo ittee sana dubbatanii caljiitaa jeen afaan kee qabadhu ati jeen eela dheeraa seenee eela keessatti arbi gubbarraan rejjite hanga arbi sun lubbuun baatee foonsaa ciccitee dhumutti eeluma san keessatti karaa ol bahuun doororkee achi keessa ture sun xiqqoo takka rakkoon agarra jeenachi rakkoo maal agarsiisa jechuun gubbaadhaan foonii arba kana kutattee si jalaan bishaanii irra dhuyda si gubbaan foonii si jalaan bishaanii rakkuma hun qabdu asirra kodhateen kaasin jetta dhugaa ta'e wallahi inni sadaffaa sadii akkanii as barreessan sirriidha rakkoon kan mudatti yen
isa gowwaadha hojjirate jeen atakka ambaatu jecha malee ambaan jeen raajjeesan jirraa eegu amba biraa ka ifiifillee irraa eegu ka isallee ambarraa eegu akka bilee rakkoon cimtuun isa mudattee isa rakkoo isaatiitu teessan raamtuudhaafi deemana jetti yemmuu teessee ayyuu ማሻአላ